Akkam jirtu kabajamootaa fi jaallatamoota ilmaan Oromoo. Har'as akkuma barame afaan Oromoo walii wajjin barachuu keenya itti fufna. Yeroo darbee kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee gabaabinaa fi dheerina sagalee yookaan jechoota afaan Oromoo bal'inaan walii wajjin ilaallee jirra. Fakkeenyota muraasas kaasnee waan baay'ee walii wajjin barannee jirra. Isarratti viidiyoo kana erga ilaaltanii booda namooti baay'een yaada jajjabeessaa fi yaada ijaaraa baay'ee naaf kennitanii jirtu. Akkasumas waan baay'ee akka irraa barattan yaada keessan irraa hubadheen jira. Garuu namooti muraasni sagaleen kee baay'ee dhaga'amu naan jedhanii jiru. Sagaleen koo dhaga'amu dhiisuun isaa meeshaa ani ittiin fayyadamu yookaan waraabbii irraa tun ta'in sagalee makootu uumamaan baay'ee sagalee guddaa miti. Tarii sagalee ittiin barsiisuuf iyyuu ta'u miti natti fakkaata. Garuu hamma naa danda'ametti akkasii sirriitti na dhageessanii fi ol kaasee dubbachuun yaala. Gara barumsa keenya isaarratti otoo hin dhufin dura kutaa tokkoffaa keessatti isa baranne waa'ee gabaabinaa fi dheerina sagalee irratti fakkeenyota muraasa dabalataan ilaaluun nurra jiru yookaan hubachuun nurra jiru. Akkasumas fakkeenyi nuna irra kaasuun kun barumsa eeggadda barannee jajjabeessuudhaaf yookaan immoo ittiin yaadachuudhaaf nu fayyada kan jedhu jechoota muraasaan akka fakkeenyaatti kaa'ee gara barumsa keenya isaarratti darbina. Isaanis jechoota sagalee lamaa ol qaban fakkeenyaaf jechoota sagaleen afaan Oromoo sagalee lama qofarraa uumamu miti. Sagalee lama ol qabaachuu danda'u, sadiis afuris jechoonni qaban jiru waan ta'eef gabaabinaaf dheerina qofarratti hundoofne jechoota sagalee lama ol qaban muraasa akka fakkeenyaatti kaasnee isaaniin ilaalleeti gara barumsa keenya isaarratti darbina. Warra ara ilaaluu barbaade keessaa inni jalqabaa alaala sagalee sadii qabu kuni sagalee gabaabaa, dheeraa, gabaabaa, sagalee gaggabaaboo lama jalqabaaf dhumarratti argamuu fi gidduurratti immoo sagalee dheeraa of keessaa qaba jechuudha. Kan biraan ilaale. Isaan kana yooma xiqqoo ishee dabsinee barreessinee hiikaan isaas jechichis wanti inni jedhu tasuma adda ta'a yookaan hin jijjiirama. Kanaaf akka isaan kana hubannu barbaade. Kan biraan badhaasa sagalee sadii qaba, gabaabaa lamaa fi sagalee dheeraa tokko jechuudha. Xalayaa sagalee gabaabaa jalqabarra jiran lamaa fi sagalee dheeraa tokko qaba. Asoosama inni kun immoo sagalee afuriyyuu qaba. Aanni jalqabaa kuni waa'ee gabaabinaa fi dheerina sagalee irratti dubbachiiftuun tokko qofaa ishee ofii ishee sagalee mataa ishee qabdi, of dandeessi sagalee gabaabaas dheeraas kennuu dandeessi jennee irraa dubbifamaatti hirkattees dubbifamaa sana sagaleessuu akka dandeessu darbe keessatti ilaallee irra waan ta'eef asoosama jedhu kun sagalee tokko qaba. Aani soo dheeraa sagalee dheeraa, sa sagalee gabaabaa, ma sagalee gabaabaa sagalee afur qaba jechuudha. Mee jechoonni yoo akkam ta'an hiika kan biraa kennu yookaan hiikisaa hiika dhowwachuu danda'u immoo alaala jecha jedhu kana barreessuu barbaannee yoo akkasitti barreessine hiika inni kun kennuun irra jiru hin kenna. Kan ibsine aalalaa jedhamu. Aalalaa hiikan qabu jechuudha yookaan hiika jecha nuti fayyadamuu barbaanne sana miti jechuudha. Asitti barreessine yoo akka kanatti barreeffame jechuudha. Ilaale inni jedhu kun immoo yoo akkasitti barreessine isa kanas gabaabaa kun yoo sana dheeressine ilaalee jedha hiika hin qabu jechuudha. Hiika wanta jecha ergaa nu dabarsuu dandeenyu sanallee nu jalaa faalleessuu danda'a. Kanaaf akkaataa Oromoo keenya irraa dubbatamutti barreeffamaa jechoonni afaan Oromoo gaafa jennu isa kanaafidha. Hiikaa kan biraa kenna yookaan immoo cirumayyuu hiikaa dhowwachuu danda'a jechuudha. Kan biraan dhumarratti jechoota muraasa qubee wal fakkaataa fi barreeffama wal fakkaataa qaban garuu hiikaa adda addaa akkaataa isaan taa'umsa isaaniitiin hiikaa adda addaa kennanii
jechuudha muraasa waliin ilaallee isa kana xumurree gara kutaa sittaa nuti darbina. Innis gaala jechuu beektu gaala yeroo barreeffamu akkasittiin barreeffamu jalqabarratti dheerate dhumarratti laafni jedhu kun gabaabbatee jechuudha gaala. Mee isuma kana immoo hagara galchinu yeroo gara galchinu asirratti gabaabsinee dhuma isaa immoo yoo dheeressine jechuudha. Kun gaala jala maal jala jechuudha galaa jechichis yeroo dubbatamu yeroo barreeffamus hiikaan isaas adda addaa jechuudha. Gaala galaa yoo amma galaa jechuu barbaadne akka kanatti barreessinee gaala nu jechisiisaa jechuudha. Wanta nu jechuun barbaadne sana akka dubbannu nu godhaa jechuudha. Kan biraan balaa yeroo jennu akkasitti barreessina. Jalqabarratti hin gabaabbata, dhumarratti hin dheerata. Balaan hiikaa mataa isaatii qaba jechuudha. Yoo akkasitti barreessine isa kana dheeressine isa kana gabaabaa yoo taasisne baala jedha jechuudha. Balaa jechuu barbaadne akka kanatti yoo barreessine baala nu jalaa jedha jechuudha. Wanta nuti silaa ergaa dabarfachuu barbaanne sana nu jalaa hambisee yookaan nu jalaa jijjiiree wanta nu dubbachuu hin barbaanne yookaan ergaa addaa dabarsee hiika addaa itti kennaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo akkuma kutaa jalqabaa keessatti dubbadhe akkuma dubbatamutti barreeffama akkuma barreeffamutti immoo dubbifama jechuudha. Isa kana kanaan yoo bira dabarree waa'ee gabaabinaaf dheerina sagalee warra dubbachiisuu irratti hundaa'anii har'a immoo kutaa isaa yookaan kutaa lammaffaa waa'ee jabinaa fi laafina sagalee walii wajjin baranna. Jabinaa fi laafina. Sagaleen tokko yoo maal ta'uu jabaataa yookaan immoo yoo maal ta'uu laaffataa inni jedhu arraba keenya irratti hundaa'a yookaan akkaataa jechi sun itti dubbatamutti hundaa'a. Fakkeenyaaf jechi tokko yeroo dubbatamu arraba keenya irratti jechi dubbifamaa sana bira yeroo geenyu irra deebi'ee yookaan dhiitamee yookaan jabaatee barreeffama taanaan jechi sun sagaleen jecha sana keessa jiru jabaadha jechuudha. Yeroo jabaa ta'uu sana maal ta'a yeroo barreeffamu dubbifamaan walitti aanee barreeffama dubbifamaan sagalee sana sagaleessu tokkichi isaa suni lama ta'ee barreeffama jechuudha. Akkas jechuun jabinaa fi laafinni sagalee dubbifamaa irratti hundaa'a. Dheerinni fi gabaabinni sagalee dubbachiistuu irratti hundaa'a jenneerra. Inni kun immoo dubbifamaa irratti hundaa'a. Dubbifamaa jechuun dubbachiiftuu nuun kutaa tokkoffaa keessatti keenyee warra A, E, I, O, U isaan kanaa ala warra jiran qubee dachaa dabalatee warri jiran warri hafanii dubbifamaa jedhamu jechuudha. Qofaa isaanii sagalee kennuu hin danda'anii dubbachiiftuun yoo itti hirkatte sagalee mataa isaanii sagalee isaanii baasuu fi dandeessi jechuudha. Kanaa achi sagalee mataa isaanii hin qaban warri kanaa ala jiran dubbifamaa warra nuun jennu jechuudha. Qubee dachaa dabalatee. Kanaaf jabinni fi laafinni sagalee dubbifamaa irratti hundaa'a. Yoo sagaleen arraba keenya irratti dubbannu sun dhiitamee yookaan jabaatee dubbifama ta'e dubbifamaan sagalee sana kennu lama ta'ee walitti aansee barreeffama jechuudha. Kanaaf jechi nuyi dubbannu arraba keenya irratti yoo laaffate immoo dubbifamaa jecha sana sagaleessu yookaan sagalee sanaaf sagalee kennuuf dhufe sun tokko ta'ee barreeffama yoo arraba keenya irratti hin laaffata ta'e. Yoo arraba keenya irratti hin jabaata ta'e immoo lama ta'ee barreeffama jechuudha. Laafinaa fi gabaabinna inni jennu isa kanadha. Si'a tokko nurra deebi'a. Jechi nuun arraba keenya irraa dubbannu dhiitamee yookaan jabaatee dubbatama yoo ta'e sagaleen sun sagalee jabaadha. Sagalee jabaan immoo yeroo barreeffamu dubbifamaan dubbachiiftuu miti. Dubbifamaan sagalee sana sagaleessu lama ta'ee walitti aansee barreeffama. Yoo sagaleen nuun afaan keenya keessaa baafnu arraba keenya irratti laaffatee dubbatama ta'e immoo jechi sagaleen qubeen sagalee sana sagaleessu qubeen dubbifamaan tokkoo isaatu barreeffama yookaan laaffatee barreeffama jechuudha. Kanaaf sagaleen yeroo jabaatuuf yeroo laaffatu dubbifamaa irratti hundaa'a jechuudha. Lama ta'ee barreeffama isiniin jedheera. Qubee dubbifamaan lama ta'ee walitti aansee barreeffama yeroo sagaleen jabaatu. Qubee dubbachiiftuu irratti qubee dachaa irratti inni kun hin hojjetu. Yeroo akkasii jedhu qubeewwan dachaa warri akka chaa, dhaa, nyaa, phaa fi warra kana fakkaatanii jiru. Qubeewwan dachaa akka
akkasii isaan kun yeroo jabaatan lama ta'anii barreeffamu. Wanti nuti beekuun dura jiru chaan kuni qubee lamarraatii uumamti garuu akka qubee tokkootti kan isheen ilaalamtu qubee dachaa waan taateef. Garuu yeroo jabaatu ma fakkeenyaaf daan bakka ta'etti yoo jabaata ta'e akkasitti barreessina. Chaanoo yoo jabaata ta'e maaliif akkasitti barreessinu inni jedhu akka dhufnee fedha. Chaan yeroo jabaattu akkasa kana lama ta'ee barreeffama tun ta'e isuma kanatu qofaa isaa barreeffama irratti adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Akkamitti adda baafna yeroo hima keessa galchinee jecha sana hima keessa galchinee itti fayyadamnu jabeessinee dubbisna irraa kan akka yeroo barreessinu qubeewwan dachaa lama goonee hin barreessinu jechuudha. Kanaaf jechoota jabaa fi laafaa ta'an jabinaaf laafina afaan Oromoo yookaan qubee jecha afaan Oromoo ibsan muraasa fakkeenya isaa isiniif ka'a. Fakkeenya jechoota jabaa. Jechoota jabaa muraasa fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti har'a walii wajjin ilaallu keessaa inni tokko adda. Adda jecha jedhu kana yeroo barreessinu yeroo dubbannu arraba keenya irratti daa kana dhiitnee jabeessinee dubbanna. Adda. Arrabni keenya laagaa keenya wajjin walitti bu'ee hin turaa jechuudha. Jecha kana yeroo dubbannu adda jedhee. Kanaaf sagaleen kun sagalee jabaadha. Sagalee jabaa yeroo ta'u maal ta'a jechuudha? Daan sagalee kennu kun lama ta'ee barreeffama jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa ilaalla. Madda. Madda jabaa jechuudha. Madda. Kan biraan irra yeroo dubbannu arraba keenya irratti irra turee dubbanna irra jennee jechuudha. Inni kan biraan eessa yookaan eecha kana chaan kuni akka inni jabaa ta'ee arraba keenya irratti hin beekamu yeroo barreessinu garuu akkuma sila siin jedhee tokko barreessina malee irra hin deeminu garuu jabaa ta'uusaa hin beekna jechuudha. Inni kan biraan sagalee lama waliin beeku warri qabaatan jiraachuu danda'u amma sagalee lama warri qaban asirratti kan hin kaa'e fakkeenyaaf gurraacha. Kunis jabaa jechoota sagaloota jajjabaa lama of keessaa qabu boolli jalqabaallee laaffata. Kan biraan barreessi. Jabaa barreessi arraba irratti yeroo dubbannu akkuma jabeessinee dubbannu asirratti yeroo barreessinu hin jabaataa jechuudha. Kan biraan cirracha. Jecha kana keessatti sagalee raan kunis chaan kunis ni jabaata. Garuu akkuma sanas hin jedhe qubeen dachaa arra deebinee yeroo namni barreessinu waan ta'eef tokkuma barreessinaa jechuudha. Isaan kun jechoota sagalee jajjaboo irraa tolfamanidha jechuudha. Sagalee laafaa warra akkamiiti? Sagalee laafaa. Sagalee laafaa muraasa akka fakkeenyaatti yoo isin kaa'e ala. Laan kuni hin jabaatu waan ta'eef tokkichuma isheetu barreeffama ala laa qubee dubbifamaa tokko jechuudha. Kan biraan haala. Laan ammas laafaadha waan ta'eef tokko taatee barreeffamti. Miira. Laafaa miira. Karaa. Isaan. Laafaa warra kunis sagaleewwan jechoota sagalee lallaafaa qabaatan jechuudha. Badiisa. Kunis laafaadha. Badiisa. Arraba keenya irratti illee yeroo dubbannu hin jabaatu jechuudha. Kan biraan gadadoo. Daan iddoo lamaanittiyyuu arraba keenya irratti yeroo dubbisnu laaffatee dubbatama waan ta'eef yeroo barreessinus qubee dubbifamaa tokkoon barreessinaa jechuudha. Gadadoo, badiisa, isaan, karaa, miira, haala, ala. Warra kanaa fi warra kana garaagarummaa isaan gidduu jiru arraba keenya irrattis barreeffama irrattis sirriitti adda baafannee jirraa jedhee amana. Kan biraan gara dhumaa irratti jechoota jabaa fi laafaa gara lamaanii of keessa of gidduutti qabatanii uumaman yookaan barreeffaman yookaan dubbatamanii jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf
garaacha. La asitti raan kuni garaacha. Raa kana yeroo tuqnee wal lafarra yeroo dubbannu waan ta'eef sima tokko barreeffama chaangolu jabaata. Garaacha. Garaacha. Qubee dachaa waan ta'eef yeroo lama hin barreessinu malee jechuudha. Kan biraa barreeffama. Barreeffama raan jabaata, faan jabaata, maan immoo sagalee laafaa qabaata jechuudha. Barreeffama. Yeroo arraba keenya irratti dubbatamu illee ni beekama. Gaaddisa. Gaaddisa. Gaaddisa daaga beeksisni dubbisna saan immoo ni laaffata. Gaaddisa. Kan biraa gadaleessa. Saan jabaata. Maan kun laafaadha. Daan kunis laafaadha. Gadameessa. Gadameessa. Sagalee jabaa fi laafaa of keessatti qabaata jechuudha. Daleessa. Jabaa warraan laafaa. Kanaaf gabaabinaa fi jabinaa fi laafinni sagalee isaan kana fakkaatu jechuudha. Sagaleen tokko arraba keenya irratti yeroo jabaatee yookaan dhiitamee dubbifamu sagalee jabaataa. Sagalee jabaan sun immoo yeroo barreeffamu qubee dubbifamaan sagalee sana sagaleessu lama ta'ee walitti aansee barreeffama akkuma daa saa kanaa jechuudha. Sagalee laafaan immoo dubbifamaa tokkoon barreeffamu jechuudha. Isaan kana lamaan isaa akka ittiin adda baasuun nuuf mijatuuf jechanii fakkeenyota sagalee jabaas laafaas of keessaa qabanii as keessatti tuqee jechuudha. Gara xumuraatti waa'ee jabinaa fi laafina sagalee ilaalchisee ergaa ani dabarsuu barbaadu seera afaan Oromoo keessatti jalqabaa fi dhuma jechaa irratti fakkeenyaa fi jecha kana fudhanna. Jecha madda jedhu kana fudhanna. Jalqabaa fi dhuma jechaa irratti sagaleen yoomiyyuu hin jabaatu. Akkas jechuun yeroo dubbannus yeroo barreessinus sagaleen hin jabaatu. Maa kana lama ta'ee wal duukaa barreeffamuu hin danda'u. Takka afaan Oromoo keessatti tasuma hin eeyyamamu. Qubee dubbifamaan lama yeroo kamiyyuu taanaan jalqabaa fi dhuma jechaa irratti lama ta'ee hin barreeffamu. Yeroo kamiyyuu taanaan jalqabaa fi dhuma jechaa irratti. Kanaaf jalqabaa fi dhuma jechaa irratti sagaleen hin jabaatu jechuudha gabaabumatti. Kan biraan waa'ee jabinaa fi laafina qubee dachaa ilaalchisee dur yeroo afaan Oromoo reefuu ittiin baratamuu jalqabu jabinaa fi laafina afaan qubeewwan dachaa ibsuuf yookaan beeksisuuf jecha mallattootu itti godhama ture. Fakkeenyaaf amma eecha jenneeti qaba. Eecha isa jedhu kana yeroo barreessinu akkasittiin barreessinee chaan kun jabaa ta'uusaa beeksisuudhaaf jala murama ture. Jala muramee darbamaa jechuudha. Chaan akka jabaa ta'e beeksisuudhaaf. Yeroo biraa immoo qubeen dachaa jabaachuusaa beeksisuudhaaf mallattoon tuqaa mataa ishee irratti akka godhamtus godhamaa turedha. Eecha jedha. Caafi haan kuni akka inni qubee dachaa jabaa ta'e ibsuudhaaf tuqaan mataa isaa irratti barreeffama ture. Yeroo duraatii jechuudha. Amma garuu barreeffama keessatti mallattoon itti godhamus hin jiru. Lama ta'es walitti aansee hin barreeffamu. Akkuma jirutti tokko isaatu barreeffamee garuu yeroo dubbisnu yeroo hima keessa galchinee itti fayyadamnu jabina isaa dubbachuu keenya irratti yookaan dubbisuu keenya irratti beekamaa jechuudha. Kanaaf waa'een jabinaa fi laafina sagalee jechoota afaan Oromoo keessaa gabaabumatti kana fakkaata. Fakkeenyota muraasa asitti ittiin irraa hubachuu dandeenya jedhee yaades kaa'ee jira. Waan na hordoftaniif waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Akkuma barame gaaffis yaadas yoo qabaattan naaf barreessuus quunnamuus dandeessu. Wanta dabalamuun irra jiru yookaan waan fooyya'uun irra jira jettanii yaaddanis yaada naaf kennaa. Akkasumas wanta an sirreessuu qabu yookaan wanta an irraa sirraa'uun irra jirus yaada keessan nan fudhadha. Baay'ee sanitti gammadeera. Baay'een isin jaalladha. Baay'ee galatooma. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Kutaa isa itti aanutti walitti deemna. Kutaa isa itti aanutti yeroo walitti dhufnu waa'ee hudhaa fi irra butaa haasofna. Hudhaa fi irra butni afaan Oromoo keessatti seera mataa isaa danda'e qaba. Akkamitti fayyadamna, eessatti fayyadamna isa jedhu kutaa keessatti ilaalla. Hudhaa fi irra buti
baay'ee seera afaan Oromoo keessatti argee jaalladhu yookaan itti gammadudha. Afaan isa kamirraayyuu afaan eenyurraayyuu adda waan nu godhuuf jechuudha. Isarratti bal'inaan walii wajjin haasofnu kutaa itti aanutti baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.